أما ننجرا أنا متطلف كوني دي سوتش أنا اللي نابدوهم وكم أما ننجرا أنا اللي نابدو بنت فكاتا أنا اللي نابدو بنت فكاتا دامسي جبابي نمتي أكو مريفو جئ wanni kun gadi fageenyaan qorachuun akkaan gaariidha. Wanni kun gadi fageenyaan olola osoo tirmaanne ololatti osoo hirmaanne osoo kanaa san hin jenne qormaata gahaa godhuun manguddoonni qaceellotti ilaaluun doktorri waan kana qoratu qaceellotti qoratee irra gahuun dhugaa qabatamaan arguun lafa kaa'uun barbaachisaa natti fakkaata. Dhugaa osoon agarre akkanumatti beetee ololaa walirratti oofuun barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Dhugaa osoon agarre qabatamaan namtichi waraanname jedhamu sunuyyuu yaazommaan sunuyyuu eenyu akka ta'e qabatamaan hin agarre lilmeen waraanan jee malee lilmeen kun lilmee akkamiitii doktorri dokumentii barbaanna dhiiroo dokumentii qaceellotti kasobaa osoo hin taane namoonni bahanii qaceellotti wanni kun dhugaa lubbuu namaa irratti jechuudha wanni raawwatame kun osoo har'a yaazoon kan wareegamu taate gadda keenya guddaadha jechuudha nama hayyuu nama qabsaa'aa oromoodhaati nama dargaggeessa oromoodhaa lafaa dhufaati osoo inni wareegame miidhaa keenya hunda dhugaa dubbachuudhaaf miidhaa keenya hunda oromoon hayyuu tokko dhabde jechuudha qeeroo tokko dhabde jechuudha oromoon wanni kun dhugaa barbaaduudhaaf garuu kara dhugaadhaatiin itti barbaaduun jiraachuu qaba jechuudha kara dhugaadhaatiin okay waan adda addaa manipuleet wal godhuudhaan oromoo manipuleet godhanii akka oromoo walirratti wanna jettu godhuu osoo hin taane ragaa qabatamaa waraqaa doktoraa namoonni bahanii qaceellotti adda baafatanii meedikaalaan akkanatti waraqaan kana fakkaata jaamee waraqaan dhiyaatee manguddoonni jiraatanii maddi rakkoo kanaa maali jaamee akkasi qoratamuu qaba kasaniitis jechuudha. Lakki waan sanirraa baraaramne jechuudhaan qooda ololaa gumaachuun oromoo duraanuu mammadaa'ee jedhee qonyonyaa madaadhaa san walitti kaasuun barbaachisummaa isaa natti mul'atu jechuudha. Yoo dhugumatti safuu oromummaadhaa ka eeggannu taate dhugumatti oromoodhaaf ka dhimminu taate dhugumatti oromummaadhaaf yoo ka dhimminu taate qabsoodhaaf ka dhimminu taate waan qabatamaa wajji as baasanii abbaan fedhee badii balleessee badii san qaceellootti itti muruu mana murtii dhiyeessuu ni danda'ama jechuudha. Dhugaa qabatamaa wajji ragaa qabatamaa wajji jechuudha. Saneen alatti garuu yakka guddaa oromoo irratti mooraa qabsoo oromoo irratti tokkummaa oromoo irratti safuu oromoo irratti godhuun an dogoggora guddaadhaan jira gama hundaanu dogoggora guddaadhaan jira kanarraa of eeggannaa godhuun barbaachisaadha. Namoota social media irratti Facebook irratti hirmaattaniif please ammallee oromoo yoo taatan yoo safuu oromoodhaa ka eeggattan taat yoo amantii yoo qabaattan yoo islaama taatan rabbii keessan sodaadha. An kanaan isiniin jechuu barbaade kanarratti eeggannaa godhuun akkaan gaariidhaan isiniin jedha. Egaa yeroo biraa walitti dachaana ammaaf kanumaan jedha fayyaataa qormaata godhamu malee ololli gara maleedhaa akka hin deemne walirratti dhoofamneen isiniin jaa qormaata gahaa godhuun akkaan gaariidha. Qormaata sanitti deebi'anii namoonni akka qorachuu danda'an kan akeekuun gaarii qabxiilee tuttuquu barbaade sanniin garuu oromoon deebisaa kennuufii qabdi. Oromoon deebisaa kennuu qabdi. Jawaar yoo balleessi OMN balleessa jechoodha. Atlaantaa konvenshinii yoo dhaquun barbaanne yoo fedha sanirraa hin qabaanne oromoon 600 olii kaachitti hirmaate badii oromoo irratti dalage jechoodha. OMN institution oromoodhaa ta'u kun ka jawaariiti jechoodha. Kunillee gaafi oromoo institutiona keessan eeggadha mirga keessan eeggadha yoo ololli gara maleedhaa tooftaadhaan sirratti ka deemamu taat ofirraa dhorguudhaaf tattaafadha. Gaafiin guddaan kan OMN institution oromoodhaati garaagarummaa namni qabaachuu danda'a waldiddaa qabaachuu danda'a. Atlaantaa konvenshiniin illeen ka habashootaatii miti ka oromoodhaati. Ilmaan oromoottu hayyoota oromoottu qindeessee irratti hirmaata. Ishuu oromoo koozii oromoottu irratti dubbatama. Qormaata oromoottu irratti godhama. Kunilleen itti bu'amuun sirrii natti hin fakkaatu. Eeggannaa godhuun akkaan gaarii. Rakkoo achi keessatti dhalateef immoo akka aadaa oromootti illee manguddootu jira. Akka ogeessaatti illee ogeessa fayyaattu jira. Ka qormaata akka heeraa seeraatti illee abbootii heeraa seeraattu jira. Namoonni akka dalaga yoo jiraata heeraaf seeraa gaafatamanii seeraaf dhiyaachuu qaban. Mana murtiitti dhiyaachuu qaban. Namni yakka ajjeechaa lubbuudhaa namarratti raawwate yakka dalagee wanni sun qoratamee irra gahamuu qaba.
Saniin alatti garuu propaagandaa gara maleedhaa oofamee yoo walirratti kaduulamu taate gaafii guddaa. As deebi'anii immoo anaatu akkasi jarii uf dhaaduudhaaf uf faarsuun yookiin immoo ani itti gaafatamaa qabsoo biyyaati jechuun sun qabsoo biyyaa sanuyyuu tuffachuu ta'a. Anaatu itti gaafatamaadha, anatu beekaa. Nam tokkoyyuu quban qabu jechuun dogoggora guddaa. Dogoggora guddaa. An akkasittiin beeka. Fayyaa ta'a yoo isinitti dabree yookiin immoo jechaan waa dabsee jiraadhe na offolchaan isinin jaa yoo yaada kanatti amantanii fudhattanii jettan dhugaadha Oromoodhaaf bu'aa ni qaba jettan waahiloota keessaniin gahaa dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsaa. Let's be positive taanee rakkoo bakka jirtu laaluun gaarii qorachuun gaarii osoo gama tokko goranii hin ollolle gama tokko goranii beetee dubbii hin afarsine waan kanneen eeggannaa godhuun barbaachisaadhaan isinin jedhaa. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa.